amma booda photo gurdii paaspoortii kiyyarratti maxxanfadhuun barbaada nama nakaasi jedhanii kaameeraa nama kadhatuun hafee jira dabalataanis mattaawaqaa gandaa yookaan waraqaa eenyummaa kaartaa manaa manjaa fi kaardii konkolaachisaa akkasumallee ministiriif maatiriikii dabalatee wantoota baay'eef photo gurdiin nu barbaachisa jechuudha kanaaf isteeppii baay'ee salphaa ta'een kaameeraa tokkollee osoo hin barbaadin bilbila harka keenya qabnu mana keenya taanyee akkamiin akka tolfatuu dandeenyu haala salphaa ta'een isiniin barsiisa nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu oromaan irraa baga irra deebin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee gama peejii feesbuukaatiin oxygen media network follow godhuu hin dagatina amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsaa nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale karaa salphaa ta'een haala akkamiin photo keenya iskaan goonee sirreeffatuu dandeenya waan mana kaameeraa yookaan mana photo deemnee sirreeffatuu dandeenyu bilbila harkaa qabnuun akkamitti sirreeffatuu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa jechuudha kanaaf aappii tokko isin barbaachisa aappii kana eessaa akka buufattan viidiyoo gara boodarratti kan isinitti himu ta'a viidiyoo seeraan hordofaa jechuudha aappii kana bakka nan buufadhaa isiniin jedhe malee hin buufatina aappii feekiidha jechuudha wal fakkaata aappiilee baay'eetu jira jechuudha kan kanaan wal fakkaatanii bakkuma nan buufadhaa isiniin jedhee buufadhaa jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo gara dhumarratti kan isinitti argisiisu ta'a aappiileen isuma iskiriin irratti argitan kana jechuudha hordoftoota kiyya yeroo tokkoof irratti cuqaasnee keessa seennaa jechuudha ani gadi buufadhee waan hin qabuuf gadi buufatuu nan barbaachisu yeroo tokkoof irratti kiliik goonaa jechuudha sana booda aappiin haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa koontiiniyuu bakka jettu tana irra cuqaastaniituma koontiiniyuu gootan jechuudha waa baay'ee isin gaafatu ammallee koontiiniyuu ni gootu itti dabaltanii koontiiniyuu gootu ammallee jechuudha sana booda haala kanaan isinitti fidaa kuni beeksisaa jechuudha waan tokko hin gootanii gubbaa kanarratti dhuftanii eeksii tana cuqaastanii irraa deebituu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa mallattoo pilaasii tana bakka ida'uu kana yeroo tokkoof irratti cuqaastuu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif banamaa jechuudha amma keessa seenee jirraa jechuudha guutummaan guututu kanaafuu haala kanaan yeroo inni isiniif fide jechuudha duraan dursee photo keessa ni qopheeffattuu jechuudha photo karaa salphaa ta'een jechuudha photo bilbila keessaniin kaatanii ni qopheeffattuu jechuudha ani amma isinuma argisiisuuf photo tokko gaalaarii kiyya keessaa fideetiin jechuudha iskaan godhee bifa ajaa'ibaatiin muree isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal gootanii mallattoo pilaasii kanarra cuqaastanii gaalaarii keessan keessa deemtanii photo barbaadan ni fidattuu jechuudha ani amma yeroo tokkoof asirratti cuqaasen gaalaarii kiyya keessaa photo fidaddaa jechuudha yeroo irratti cuqaastan haala kanaan isinii fida amma ka'uu feetamoo gaalaarii keessaa fudhatuu feeta jedhee nu gaafata jechuudha yoo hoggasuma ammuma fakkeenyaaf kaameeraaf duratti qabdanii ka'uu barbaadanillee jechuudha iddoo mijataa jiraatanii kaameeraa bakka jedhu kanarra cuqaastaniituma amma kaatanii deebitanii asuma keessatti sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha akkasumallee kan duraan kaatan gaalaarii keessan keessaa yoo qabaattan gaalaarii bakka jedhu kanarratti cuqaastanii gaalaarii keessaa fidattu amma yeroo tokkoof gaalaarii irratti cuqaaseetiin kan duraan ka'ee qaba achi keessaa fidadhee isin argisiisan afaana bu'a. Gaalaarii irratti yeroo isin cuqaastan yeroo duraatiif haala kanaan isiniif fide jechuudha nama fakkeenyaaf eeyyama waan hin kenniniif haala kanaan naaf fide jechuudha permission needed nuun jedha jechuudha asirratti illee gadi buune allow access to camera and storage to scan and save your documents nuun jedha jechuudha kanaafuu maal goona asirratti gadi buune jechuudha story keenya permission itti kennuuf jechuudha aappii kanaan walirra connect godhuuf jechuudha continue bakka jedhu kana cuqaasne allow goona ammallee jechuudha sanboodan haala kanaan nu dhufaa jechuudha asirratti allow bakka jettu tana cuqaastanii allow gootan eeyyama itti kennitu jechuudha ammallee asirratti allow jettaniin jechuudha sana booda haala kanaan jechuudha kallatti maan jechuudha gaalaarii keessan keessa isin fudhataa jechuudha sana booda photo barbaadan jechuudha ni fudhattu jechuudha as keessai anamma mee photo kiyyuma kana fudhadhu yeroo tokko irratti cuqaasetuman fudhadhaa jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kana raayitii yeroo itti gootan gubbaa kanatti dhuftanii dan bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha dan gootu jechuudha akka gubbarratti isiniif ba'u dan godheetiin jira jechuudhaani sana booda haala kanaan isinii dhufa wanti akkanaa kuyyoo isinitti dhufee qubuma keessanii yeroo tokko haala kanaan akkanatti ol harkistu jechuudha ofuma isaatiin irraa badaa jechuudha kana booda haala kanaan isiniif ol baa jechuudha ani amma suuraa kiyya kana jechuudha akka barbaade godhuu nan danda'a jechuudha fakkeenyaaf akka barbaadetti irraa muruu nan danda'a jechuudha iskaan godhee gabaabse fakkeenyaaf hanga na barbaachisu qofa keessaa fudhatuu nan danda'a jechuudha kanaafuu maal gootan jechuudha asirratti tuqa haala isin argitan kanaan tuqaan tun saddeettu jira jechuudha roga afuran irraa ni jiru jechuudha haala isin argitan kanaan
kanaan asirraan sadii asillee lama gubbaa kanallee sadii kanaafuu maal gootan gubbaa kanarrallee yoo fakkeenyaaf gad xiqqeessuu barbaadan asirratti bakka tana qabdaniituma jechuudha hordoftoota kiyya suuta jettanii haala kanaan gadi harkistuu jechuudha haala kanaan itti dhiyeessitu fakkeenyaaf asillee as dhiyeessuu yoo barbaadan asirratti tuqaan ni jirti tuqaa tana qabdanii haala kanaan akkanatti as xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha akkasumallee asirratti illee karaa harka gamanaati yoo xiqqeessuu barbaadan as qabdaniituma haala kanaan akkanatti as xiqqeessitu jechuudha fakkeenyaaf yeroo waan akka maatirikiitiif akkasumallee ministiriif footoo akkasii yoo isin barbaachise yookaan paaspoortii keessan irratti maxxanfatuuf paaspoortii haaraa baafattanii paaspoortii irratti maxxanfatuuf kan isin barbaachisu footoo gurdiidha jechuudha kanaafuu footoo dhaabbataa feetan kaatanii gurdiitti deebifatu ni dandeessu jechuudha haala kanaan yeroo sirreeffatan ammallee asilleen fakkeenyaaf mee yeroo tokkoof xiqqishooliin xiqqeessaa jechuudha isin bakka kanaan haala kanaan akkanatti ol xiqqeessitu jechuudha ol xiqqeessanii gurdii qofatti deebistuu jechuudha amma bifa ajaa'iba ta'een jechuudha sirreeffannee jira jechuudha ani fakkeenyan isin argisiise isin kana caalatti jechuudha tolfatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan eega gurdii kana tolfattanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha neekistiin ni jirti neekistii bakka jedhu kana cuqaastuu jechuudha hordoftoota kiyya neekistii yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha sana booda haala ajaa'iba ta'e kanaan jechuudha haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha jala kanatti illee filtara barbaadan ni fayyadamtu jechuudha fakkeenyaaf kuni amma footoo kiyya orjinaalaa jechuudha kanaafuu suuta jettanii akkanatti yeroo as harkistan gosa barbaaddeetti jala kana ni jira jechuudha hordoftoota kiyya akka barbaadan godhuu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf asirratti piroo ka jedhu kun jechuudha isa maallaqaan bitamu jechuudha kanaafuu kana ni dhiifta maallaqa isin gaafataa jechuudha piroota jettutu maallaqa isin gaafati jechuudha kanaafuu isin kana hunda keessaa kan barbaadan ni fudhattu jechuudha mee fakkeenyaaf anamma isoo maallaqa kanarratti yeroo tokko kiliikiin godhaa jechuudha yeroo irratti cuqaastan haala kanaan footoon keessan haala kanaan isinii dhufa kan barbaadan kun jala kanaan yeroo isin cuqaastan kan barbaadanitti jijjiirratu ni dandeessu jechuudha haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya haala isin iskiriin irratti argitan kanaan footoo keessan jechuudha jijjiirratu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya normaal irratti illee yeroo jijjiirru haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha fakkeenyaaf ifaa itti guddisuu yoo barbaadan illee asumaan jechuudha ulee kana qabdanii haala kanaan itti ol harkisuu ni dandeessu jechuudha yoo irraa qannasuu barbaadan illee gamanaan irraa qannasuu haala kanaan jechuudha akka inni sirriitti ifee mul'atuuf fuulli keessan akka mul'atuuf haala kanaan footoo keessan eega sirreeffatanii maal gootan jechuudha hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutanii raayitiin ni jirti seef bakka jettu tana cuqaastanii seef gootan hin xumurree jechuudha ammallee sana booda kun beeksisa jechuudha fakkeenyaaf akka isin bittan maallaqa irraa kaffaltan isin gaafataa jechuudha kanaafuu maal gootanii eksii kana cuqaastanii irraa deebituu jechuudha ani amma eksii cuqaaseen jira sana booda haala kanaan footoon keessan normaala isiniif bahee jira jechuudha amma asirratti jechuudha maqaa jijjiiruu feetaa jedheen nu gaafataa jechuudha kun asirratti change file name nuun jedha maqaa faayilaa jijjiiruu barbaadan nuun jedha yoon barbaadan asirratti cuqaastaniituma kana guutumattu irraa cancel gootu jechuudha cancel gootanii maqaa keessan isa sirrii irratti ni barreessitu jechuudha hordoftoota kiyya isin kan barbaadan irratti barreessitu jechuudha ani amma maquma chaanaala kiyya kan irratti barreessaa jedhu sana booda asirratti gadi buutanii okay ni jirti okay tana ni cuqaastu jechuudha wanti akkana yeroo isin irratti dhufe kuni waan tokko optional rakkoon qabu qubuma keessaniin qabdanii akkanatti ol harkistan yookaan gadi harkistan guututti fi isaatiin irraa badaa jechuudha amma hordoftoota kiyya footoon kuni reedii tahee jira jechuudha footoon reefu guddaa san haala isin argitan saniin amma mureetiin hanganatti deebisee jechuudha ani fakkeenyan isin argisiisaa jira jechuudha maqaan nama irratti barreesse gubbaa kanarratti haala kanaan naaf baa jechuudha haala kanaan eega xumurtanii maal gootan asirratti xiyyi ni jirti xiyya kana cuqaastanii jechuudha gadi buuftuu jechuudha gaalaarii keessan keessatti gadi buuftuu jechuudha xiyya kanarra cuqaastanii yeroo tokkoo fi sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa fakkeenyaaf amma asirratti law ka jedhu kanarratti yoo cuqaasne jechuudha kwalitii isaa jechuudha akka inni ifee mul'atu law kanallee sirritti mul'ata garuu irra bareedaan jechuudha hunda galeessa kan ta'u jechuudha asirratti medium ka jedhu kanarratti cuqaastanii ni dhiiftuu jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf amma haaluma kana yoo save gootan linkii ta'eet isiniif dhufa footoon keessan kun bifa dokumentariitiin linkii ta'ee gaalaarii keessan keessatti isiniif bu'a malee footoo ta'ee isiniif hin bu'u jechuudha akka inni footoo ta'ee gaalaarii keessan keessatti illee mul'atuuf kan barbaadan yoo ta'e jechuudha hordoftoota kiyya isin kan barbaadanitti gadi buufattan garuu irra bareedaan footoon otoo buufattanii bareedduu jechuudha maaliif yeroo kompiitara keessa galchitanii bilbila keessan keessaa baaftanillee jechuudha baay'ee isiniif mijataa jechuudha kanaafuu jechuudha ragaa adda addaatiif kan qopheeffataa jirta waan ta'eef jechuudha haala akkamiin akka gabbuufattan sirriitti hordofaa jechuudha eega haala kanaan medium ka jedhu kanarratti deebifatanii asirratti jechuudha bakka kana dhiistanii jechuudha pdf ka jedhu kana dhiiftanii asirratti image bakka jedhu kanarratti achi darbitanii jechuudha yeroo tokkoof irratti kilik gootanii haala kanaan image irratti footoo irratti gamana ni dabarsitu jechuudha sana booda maal gootanii save bakka jedhu tana
jechuudha cuqaastanii save gootuu jechuudha haala isin argitan kanaan amma save tahee jira jechuudha photon kun haala ajaa'iba ta'een save nuun jedhee jira jechuudha kun amma save nu ta'ee jira jechuudha gaalarii keenya keessa gallee yoo ilaallu gaalarii keenya keessa ni jira jechuudha hordoftoota kiyya mee anama gaalarii kiyya keessa seeneen isin argisiisaa jechuudha gaalariin kiyya isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaasa sana booda gaalarii kiyya haala kanaan naaf banaa jechuudha photon amma gadi buuse sun jechuudha kallatti maan kun asitti naaf bu'ee jira jechuudha yeroo irratti cuqaasnullee haala kanaan jechuudha bifa ajaa'iba ta'een jechuudha suuraan dheeraa reefu sun haala kanaan murame akkanatti naaf deebi'ee jechuudha isinillee haala kanaan jechuudha bifa baay'ee salphaa ta'een jechuudha sirreeffatu ni dandeessu jechuudha photo keessan ragaa adda addaatiif yoo isin barbaachise haala kanaan jechuudha kaameeraa tokko soo isin hin barbaachisin jechuudha dhiqulleef jechuudha bilbiluma keessaniin dhiquu ni dandeessu jechuudha haala kanaan photo keessa sirreeffattanii ragaa barbaadaniif dhiyeessuu ni dandeessu jechuudha egaan hordoftoota kiyya aappii kana orjinaala isaa telegiraama kiyyarran isiniif kaayee jira jechuudha telegiraama kiyya immoo chaanaala Oromaan jala seentanii chaanaaluma keenya jala eege seentanii jechuudha namoonni baay'een abaawotiin hin jiru jettanii aappii duraan an barsiise faa kan na gaafatantu jira jechuudha comment irratti aappii baatii 4-5 duraan barsiise jechuudha abaawotii kaampaanii yuutuubaatu kaasee jechuudha hordoftoota kiyya abaawotiin dhabamee jira amma hin jiru jechuudha dhabamuu jechuun asirratti ol dabarse jechuudha duraan fakkeenyaaf dhuma kanarra jira amma abaawotiin gubbaa kanarratti ol deebi'e abaawotiin jedhu malee wanti abaawotii jalatti duraan jira hundinuu asirratti ol deebi'e jechuudha kanaafuu jechuudha profaayiluma keenya jalatti jechuudha Oromaan tajettu tanani argattu jechuudha bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana kunoo zoomiin isiniif godha asirratti yeroo tokkoof kilii gootuu jechuudha hordoftoota kiyya yeroo isin irratti cuqaastan gara fuulduraa isin oofe haala kanaan isiniif bana jechuudha social media nu qabnu hunda haala kanaan isiniif baasaa jechuudha isin kan isin irraa eegamu telegram ka jedhu kanarratti cuqaastaniituma jechuudha kallattiin telegram keenya irra dhattanii telegram keenya irraa gadi buufatuu ni dandeessan jechuudha aappii kanaa jechuudha aappii suuraa keessan ittiin murattan astuqaa buufadhaa bakka jedhu cuqaastanii achirraa gadi buufatuu ni dandeessu jechuudha karaa dabalataa aappii san akka argattanii isin argisa jechuudha fakkeenyaaf reef asirratti tuqan isiniin jedhe amma lammaffaaf asirratti gadi buutanii facebook.com ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof yeroo isin cuqaastan haala kanaan jalaan isiniif bahaa jechuudha asirratti telegram bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha kallattii maan telegram keenya irra galtanii aappii achirraa buufatuu ni dandeessu jechuudha namoonni tokko linkii nuuf hin banuu jettan linkii wanti isiniif hin banneef telegrama hin qabdan telegrama mataa keessaniif banadhaa dura jechuudha telegrama gadi buustanii lakkoofsuma keessanii yoo banattan jechuudha salphumatti linkii nama barbaadaniitu isin geessu ni danda'a jechuudha waan telegrama irra kaame yoo isin ufii keessanii telegrama qabaattan malee telegramni nama sanii isiniif banu yookaan telegramni keenya isiniif banu hin danda'u jechuudha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota kiyya viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka warra baratanillee abdiin qaba marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tuquu hin dagatinaa isiniin jenna viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'e namuu irraa fayyadamuuf share waliif gochuu hin dagatinaa isiniin jedha bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaa viidiyoon irraaf qopheeffadha sumarratti xumuramu viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha